ilaallu qoricha bishaan malee akkasumaan liqimsuu kan jedhudha. Qoricha yeroo liqimsinu bishaan malee liqimsuu akkasumatti gogaa masaa yookaan fayyaa masaa bishaan malee kan jedhudha. Qoricha yeroo liqimsinu salphaatti akka gad bu'uuf yeroo hundaa namoonni hedduun bishaaniin liqimsu. Namoonni dhangala'aa adda addaa kanneen akka cuunfaa yookaan jiwusii, aannan kan kana fakkaatanis liqimsan jiru. Haa ta'u malee yeroo hedduu bishaan fayyadamna. Noormaalii dhangala'aa kanneen akka aannanii, cuunfaa adda addaa fayyadamuuf jalqaba ogeessa fayyaa faarmaasii mariisuu qabna. Dawaan tokko tokko aannan waliin kan fudhatamuu hin qabne jiru. Kanneen cuunfaa adda addaa waliinis fudhatamuu hin qabne jiru. Yeroo hedduu garuu bishaaniin liqimsina jechuudha. Haa ta'u malee namoonni akkasumaan liqimsanis jiru. Namoonni osoo bishaan hin fayyadamin akkasumaan liqimsan gogaa masaa liqimsan jiru jechuudha. Noormaalii qoricha bishaan malee liqimsuun gaarii miti. Hin gorfamus miidhaas qaba. Mee qoricha bishaan malee liqimsuun rakkoowwan yookaan miidhaa gurguddoo sadii fiduu malan haa ilaallu. Kan jalqabaa fe'amuudha. Bishaan akka qoricha salphaatti liqimsituu keenya gad darbu gochuuf gargaara. Bishaan malee liqimsuun ammoo akka inni qoonqoo keessatti qabatee darbuu didu taasisuu mala. Keessumaa bakki liqimsituu gara olii maashaa bifa qubeelaa kan qabdu tokko jirti. Isheenis kan kiilkoofaranjaal masil jedhamtu. Isheen kun bifa qubeelaa waan qabduuf bakka itti yeroo baay'ee waa qoonqoo keenya keessatti fe'amee nu qabatee nu rakkisudha. Kun egaa nama kamirratti mudachuu kan malu ta'ee namoota dhibee narvii qaban, namoota kanneen akka istirookii qaban, akkasumas namoota umriin deeman, namoota dudullooman biratti baay'inaan mul'ata. Yoo qoricha bishaaniin malee liqimsan jechuudha. Bishaan malee jechuunis bishaan xiqqoodhaan liqimsuus ni dabalata. Bishaan hangamtu gahaadha kan jedhu dhumarratti ilaalla. Inni lammaffaan ujummoo liqimsituu miidhuu danda'a. Ujummoo liqimsituu yookaan esoofagasii miidhuu danda'a. Inni kun egaa diraag induusd esoofaagiyaatis jedhama. Yeroo bishaan malee liqimsinu qorichoonni qaama naannoo kanaa qaama liqimsituu naannoo kanatti qabatanii hangi ta'ee irratti hafuu waan danda'uuf yookaan irratti hafaa waan deemuuf yeroo liqimsinu gogaasaa bishaan waan hin jirreef itti rigataa deema. Qaama naannoo kana jirutti yeroo kana immoo qoricha sanarraa hangi ta'ee naannoo kanatti qabatee hafa jechuudha. Qaamni keenya naannoo kanaa ammoo salphaatti kan miidhamuu danda'udha. Inni kun qaamni keenya naannoo liqimsituu esoofagasiin deelikeet orgaan jedhama. Inni kun salphaatti kan miidhamuu danda'udha. Mallattoo akka yeroo waa liqimsinu dhukkubbi nutti dhaga'amu, gidduu laphee keenyaatti nu gubuu yookaan gubaa laphee kan jedhudha. Kan akkasii nutti dhaga'amuu danda'u. Diraag induusd esoofaagiyaatis jedhama. Kun egaa bishaan gahaa malee qoricha liqimsuun kan dhufudha. Kana malees yoo qorichi bakka kana darbuu didee qabatee hanga ta'e ture madeessuu fi qaawwa baasuu yookaan esoofaagiyal alsar kan jedhamullee fiduu mala jechuudha. Sadaffaan dhandhama gaarii hin taane kaa'ee darbuu danda'a. Akkuma olitti jedhame yeroo bishaan malee liqimsuun qoricha sana irraa hangi ta'e qaama keenya naannoo liqimsituu kanaatti rigachuun hangi qabatee waan hafuuf dhandhama gaarii hin taane nutti dhaga'amuun qoricha liqimsuun akka jibbinu nu taasisuu danda'a. Inni kun egaa miidhaa cimaa ta'ullee baatu akka nuti gara fuulduraatti qoricha jibbinu faan nutti dhaga'amuu danda'a. Dhandhama jibbisiisaa ta'e nutti dhagamsiise yeroo dheeraaf. Kanaaf egaa yeroo qoricha liqimsinu yoo xiqqaate bishaan siinii bunaa tokko yookaan ml 80 waliin liqimsuu qaba. Keessumaa qorichoota akka nonisteroidal anti-inflammatory drugs jedhaman kanneen akka aspiriin, ibuprofen, daayikiloo, indometaaziin, meeloksikaanaa, naapirooksiin kanneen kun nonisteroidal anti-inflammatory drugs jedhamu. Isaan kun bishaan hedduu barbaadu. Yoo xiqqaate bishaan burcuqqoo tokko yookaan ml 240 waliin fudhachuu qabna jechuudha. Bishaaniin ala garuu dhangala'aa kanneen akka aannanii kanneen biroo jechuudha. Kanneen akka jiwusii adda addaa fayyadamuuf dhiisuu ni eeyyamu kan jiru gosa qoricha sanaa irratti hundaa'anii ogeessa fayyaa faarmaasii mariisuun barbaachisaadha. Turtii gaarii.